Jirtuu nagaa keessaan ani jira galata waaqayyoo har'a kan ammoo karaa kanaan dhufeetiin jira akkuma argaa jirtanii kichinii keessatti argama warri nabeet warri nan beekne immoo isaa mana kana yookaan immoo chaanaalaa fuullee diijitaal jedhu kana sabiskiraayib gochuun miseensanuu ta'a jecha guyyaa har'aa kanaa daabboo baay'ee bareedaa ta'e hanqaaquu fi akkasumallee aannan utuun fayyadameen haala salphaatiin daqiiqaa muraasa keessatti akkamittiin akka hojjennu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Kuni barumsa guddaa kan nuuf kennu biyya keenyatti illee gaafa galluudha. Wantoota akkasii hojjechuuf ogummaan nama barbaachisa. Kanaafuu na waliin turaa isiniin jedha. Kun egaa akkuma argaa jirtan jalqaba kanarraa wanti na barbaachisu bishaan burcuqqoo walakkaa asitti naqeetiin isa booda irshoo maankaa tokkotti naqadhee haala kanaan sochoosaa jechuudha. Irshoo har'a kan arga sochoosee booda laastikiitiin nan ashagaa amma inni koof jedhutti. Kun haala kanaatiin ashagannee lafa kaawwannaa jechuudha. Kuni hanqaaquu fi akkasumallee aannan kan hin qabne jechuudha. Kun as bakka kanatti immoo daakuu burcuqqoo afur akkasiin ga'u isinti murteeffata. Ani burcuqqoo afur qopheessitee jira. Yookaan immoo 100 milimeetirii jechuudha. Isa booda daakuu burcuqqoo afur akkasitti naqee gingilchee dhumarratti xuqura zamuudii itti naqee jira jechuudha. Maankaa tokko amasuuda gurraacha. Erga itti naqee sukkaara maankaa tokko itti dabalee achii booda immoo ashaboo walakkaa maankaa jechuudha yookaan immoo gimmaasha fuulii maankaa tun taanii maankaa shorbaa gimmaasha itti naqeetiin jira. Wantoonni itti dabalee akkuma argitanii abasuuda gurraacha maankaa tokko sukkaara maankaa tokko akkasumallee gimmaasha maankaa immoo ashabootti naquudhaan irshoon duraan bukeessee yookaan immoo baxabbatee lafa kaa'ee koffedhee haala kanaatiin itti naqee hamma kana sukkuumuu yookaan sirriitti bukeessuudha. An harkaan hin bukeessa maankaatiin otoo hin taane harkaatiin jechuudha. Maankaa yookaan immoo maashiniitiin otoo hin taane as gubbaa irratti wanti isin jechuu barbaadu tokkoffaa gaafa gara biyya keenyaa gallee maal akka hojjennu maalirratti akka bobbaanu karoora kamii akka qabnu isa kana personaalii nama dhuunfaatu beeka. Garuu hojii kamuu beekuun ogummaa kamuu qabaachuun baay'ee nama barbaachisa waan ta'eef wanti har'aa akka qalliitti akka salphaatti ilaallu kuni borummoo nu gaabbisiisuu danda'a waan ta'eef viidiyoo haga xumuraatti ilaaluudhaan isinillee isaa iyyaalaa mana keessan keessa taa'aatii isiniin jechuu barbaade namoonni tokko gaafa bukoo bukeessan bukoon kan qof hin jenne daabboon kan hin baanee fi wantoonni tokko karaa nyaata hojjechuutiin chaalenjii wanti nama godhan jiru waan ta'eef mooyaa kogorobeet yookaan immoo ogummaan olaarraa seedhantu jira. Kun egaa haala kanaan ergan bukoo sana sukkuumee bukeessee xumuree booda haala kanaatiin erga xumuranii booda kunoo jalasaa bukoo san keessaa baasee zayitii itti dibee jechuudha. Xiqqoorri zayitii itti dibee isa booda akkasittiin irra kaawwadha jechuudha. Haala kanaan bareechee ergan qimqimee isa booda laastikiidhaan ashagaa maaliif haga koof jedhuuti. Baay'ee ani kushina keessatti viidiyoo bakka godhee waraaboon inaatti mijatu eeyyamamaallee miti kaameraan illee ni jira. Isa booda erga laastikiin ashagee haala kanaan carqeerra buusee daqiiqaa muraasa booda yeroon deebi'u akkasitti koof jedhee jira. Isa booda erga koof jedhee amma wanti itti aanu akkuma argaa jirtanii baay'ee bareedee koof jedheeraan xiqqeesseen hojjedhee bakka 5tti kukkutee jira jechuudha. Kan akkam gochuuf deemtaa warri jettanii aga xumuraatti ilaaluu qabdanii viidiyoo baay'ee gabaabaa kan shoortii viidiyoodha. Kunoo bakka 5tti kukkutee walitti duqunqulee akka kubaasii yookaan immoo akka buurii moo maal jedhama akkasitti godhee lafa kaa'a. Amma kanallee haala kanaanii ergan sirreessee booda ammas carqii qulqulluu ta'erra buusee xiqqoo nan eega maaliif akka sirriitti koof jedhuu fi erga koof jedhee booda kunoo baatira akka kana qopheeffannaa jechuudha. Isin kan isin tamachee kan qabdan qopheeffachuu dandeessu. Isa booda kunoo haala kanaatiin nan didiriirsee jechuudha. Maal didiriirsuu yookaan addaamxumoo maal jedhama. Kunoo haala kanaatiin nan didiriirsa. Akkuma jalqaba irratti argitan wantaan itti dabalee hin jiru. Hanqaaquu itti hin daballee, aannan itti hin daballee, waanuma tokko itti hin dabalee hin jiru jechuudha. Irshoo fi sukkaara abasuuda gurraacha ashaboo bishaan jechuudha. Kanumaanii daabboo baay'ee bareedaa ta'ee fi nyaa'u namaan jedhu hojjechuuf deemna. Kun egaa akkuma argitanii erga walirraa didiriirsee booda gimmaasha karaa gar tokkoon sharaa jechuudha. Maaliif diizaayinii itti baasuu fi diizaayinii akkamitti baasuu fi jettanii obsumaan waliin tura.
Sabooddee ala kanaan erga sharasharannee booda walitti maruuf deemnaa jechuudha. Kun akkasittiin erga qaqallishee sharasharee booda kana biyya keessatti kan hojjetachuu dandeenyu jechuudha. Qaaquun qabu aannan hin jiru maaliin hin jiru biyya keenya keessatti akkasuma waan qaaquuf aannanii kun badaa beekamtii waan qabu natti fakkaatu. Normaalii hojjenna nuti kanaafuu waanuma akkasii kana diizaanii baay'ee bareedaa ta'e itti baasnee hojjetachuudhaafi kunoo akka kanaatti erga marannee booda kunoo baatiraa keessa galchee jira jechuudha. Ammallee warra hafan kana warra qucci godhee kana haaluma sanaan haaluma marga jirtan kanaatiin kunoo sharashara jechuudha. Akkasumattiin hin xumura akkasittiin erga hin xumuree booda ofii keessan illee hojjetatanii nyaachuu dandeessu. Yoo asii galtan mana daabboo yoo banachuu barbaaddanii mana daabbooillee yoo seentanii achitti qacaramtanii hojiidha waan ta'eefu carraan hojii gara nama geessuun beekanii hojii hagateetti itti bu'anii hojjechuu garuu waan beekan ogummaa qabaachuun muuxannoo qabaachuun badaam itti nama fayyadaa jechuudha. Kanaafuu qabamoonni mana madaamii keessa jirtan asii galtanii waan hojjettan waan hin beekneef waanuma kamuu yoo ta'e carraa akkasii argatanii itti fayyadamuun baay'ee tokko nama fayyada. Amma kanaan kanaatiin diizaaniiwwan jalqabe sanaan xumuree ergas keessa naqannee booda ammas xiqqoo ishee laastikiidhaan irra geenee carqee sana irra buusaa jechuudha. Maaliif koffi jedhee ol guutee diizaanii yookaan immoo qarxii baay'ee bareedaa ta'e akka baasuu fi pistaalitiin irra gaa irra keessa immoo carqee qulqulluu kan akkasitti buusa. Amma kana guutee jira baay'ee bareeda. Kun egaa yeroo ovenii keessa galchitanii daqiiqaa 30 shanii kan hin caalle jechuudha. Maaliif baay'ee kof jedhee jira keessa baay'ee faafaamis foonjii ta'ee waan jiruuf keessa turuun hin barbaachisu. Irra keessatti zayitii dibanii hanqaaquu fi aannanii dhalatte jechuudha. Kun dhumni isaa kana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Warri daabboo jaallatan haala kanaatiin haala salphaa ta'een hojjechuu dandeessu. Isinii jechuu barbaadeen warri moosaa ergi jettanii teekawwii isiniif an ergaa lookeeshinii lakkoofsa bilbilaa keessanii biyya jirtan mandara jirtanii ergaa isiniin akkasumallee wanbiraallee qabaatanii ta'e yaada keessan koomentii irratti kan hojjedhu kana yaalii kannaan jettanii yoo ta'e wantan hojjechuuf yaaluu danda'u isinii fiduudhaan gara biraatiin deebii hagan dhufutti isa kana mana kana akkuma argitan duwwaadha. Tokko hidhee jalqabee jira. Ani jalqabee jira. Xumuramuu isinuma wajjiniitiin waaqayyo fayyaa godhee nu milkeessu sanan jecha subscribe gochuun raanfatiin akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan illee koomentii irratti na qaqqabsiisuudhaan daabboo nyaadhaa isiniin jaa. Amma kana billaatiin muruyyuu hin barbaachisu diizaanii sun haala kanaatiin nama fayyada. Kun argitanii maastikaa jedha. Maastikaa jedhaatu madhiisaa daabboo baay'ee bareedaadha. Akkanaa fi akkasii dubbiin qabamoonni mooyaa baradhaa waanuma kamiyyuu beekan bakka kamittuu laga kamiyyuttuu kan ittiin ce'uu danda'anii jechuudha. Barumsi beekumsi gatii nama hin gatu yoomiyyuu taanaan kana yoo mana hojjedhaa kun maaliif na fayyada isatti na gargaara kan jedhu sinfinna akkasii of keessaa balleessa baay'ee tokko nama fayyada. Kanaafuu ofillee hojjechuudhaaf yoo ta'e qaxaramtanii illee yoo ta'e isiniin jaa baay'ee.